Gaaffiiwwan sharafoota maallaqaa ilaalchisee baay'een keessan gaaffilee adda addaa naaf dhiyeessitan keessaa wanneen beekuu fi kanneen argin keessaa deebii isiniif ta'a. Egaa hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumallee obboleewwan kiyya amantaa biraa taatan lafaaf bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Kanatti sun egaa gaaffii keessan hanga tokko warreen komentii jalatti barreessitan akkasumas immoo namoota gaaffii isinitti ta'ee deebii isaa asirraa argattu jechuudha. Tokko tokkoon viidiyoo koo hanga dhumaatti yoo dhaggeeffattan gaaffii wanta isinitti ta'ee deebii isaa irraa argachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa asumaan immoo namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan laayik godha, sheer, sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaa odeeffannoo waqtaawwan biraa argattu isiniin jedha. Tokkoffaa irratti gaaffiin tokko jechuudha. Ani gara biyyaa gaafan galu maallaqa kiyya harkatti yoon baadhee galee booleetti nama harkaa fudhatu jedhanii inni kun dhugaadhaa'oo yoo birrii baay'ee baatan yookiis xiqqoosaa ta'uu booleetti nama harkaa fudhatu kuni dhugaadhaa'oo abeekan jedhee nama baay'eetu gaaffii kana na gaafate jechuudha. Gaafa gara biyyaa gallu maallaqa haga kam biyya kamirraa maallaqa biyya eessaa yoo fuunee galle nuu sharafama akkasumas immoo hangam baanne yoo galle harkaan mana geessisachuu dandeenya nurraan fudhatanii yoo booleetti yoo as uf harka kaawwanne maallaqa keenya kan jettanii baay'eetu jira jechuudha. Sirriidha namoonni baay'een maallaqa keessan qisaasessuu hin barbaaddanii bakka tokkotti walitti qabattanii fudhattanii galuu barbaaddu. Akkasumas immoo yeroo itti sharafni ol ka'uuf jecha of harka kan keessan baay'eetu jira jechuudha. Egaa asirratti seeraan na dhaggeeffadha. Ani ofii koo takkaa biyya galee waanan argeeruu fi waanan irraa argee fi waanan beeku irraa isiniif hima jechuudha. Akka tokkoffaa irratti biyyoota isin maallaqa keessan fudhattanii biyya galuu dandeessan kanneen akka doolaaraa, diraamaa, yuuroo akkasumallee Saudii riyaalillee akkasuma biyyoota maallaqni gurguddoota ta'an fudhattanii galuu ni dandeessu. Guutummaa guutuutti biyya keenya keessatti Kuweetillee haa ta'u, Joordaanillee haa ta'u, Bahriinillee haa ta'u, Saudiillee haa ta'u, Dubaayillee haa ta'u akkasuma Ameerikaa yoo ta'e biyyoota kana hundumaa fudhattanii yoo galtan maallaqni keessan guutummaa guutuutti baankii barbaaddanitti deemtanii sharafachuu ni dandeessu jechuudha. Akkasuma immoo warreen Afrikaa keessa jirtan biyyoota akka shiqilii fa'aa Indiyaa warreen akka kana xixiqqoota ta'an garuu biyya keenya keessatti hin sharafamu jechuudha. Sharafa biyya keenya gadi kan ta'e biyyoota xixiqqishuun warreen kun hin sharafamani jechuudha. Kanneen akka shiqilii kanneen akka Indiyaa rupii warreen kukkuni hin sharafaman jechuudha. Garuu biyyoota Arabaa warreen jiran Kaatarii haa ta'u biyyoota hedduun Oomaan warreen kun hundi isaaniillee ni sharafama jechuudha baankii barbaaddanitti. Akkas inni kunis ni galeera jedha. Ammoo maallaqa kiyya yoon baadhee galee yeroo fattashanii maallaqa kiyya na harkaa fudhatu yookiin immoo namaan dabarsan jedhanii kan jedhamu irratti jechuudha. Yaadni akkasii gonkuma dhibbatti soba yaada sobaati jechuudha. Maaliifi maallaqa ati sii danda'amnaan hanga barbaadde yoo baattee galte namni si orku tokko illee hin jiru. Waanni fakkeenyaaf amma maallaqa kee harkatti baattee galtaa shaanxaa xiqqishuu keessa kaawwattaa iddootti miizana mazzanattu shaanxaa gurguddaan bakka biraatti mazzaname deeme si bira si faanan deemu shaanxaa guddaa keessan kaa'in maallaqa kee. Shaanxaa guddaa keessa yoo keesse shaanxaa isa gurguddaa kiiloo 23 keessa maallaqa kee yoo keesse akkasumas moobaayilii wanneen kakkana gatii gurguddaa ta'an kanneen akka moobaayilii kanneen akka birrii yoo ta'e hana siniin jedhu achi keessan kaa'ina. Shaanxaa isa 23 kana asitti mazzaname jennaan ati kan agartu biyyatti amalee of harkatti arguu hin dandeessu. Eenyu akka fuudhellee keessaa eenyu akka shaanxaa kee bane hin amanamu waan ta'eef tokko yeroo tokko shaanxaan namaa ni hatamaa ni badaa kan badu ni jira jechuudha. Booleetti ani nama jalaa bade argeera. Guutummaa guutuutti shaanxaan kan badii jira. Akkasumas immoo keessaallee bananii kan hatan jiru jechuudha warreen hojjetan jechuudha. Akkasuma kanaaf immoo kan ati maallaqa kee harkatti kaawwachuu dandeessu shaanxaa ishee harkaa xiqqoos haa ta'u kiisii keessa haa ta'u shaanxaa ishee kiiloo 7 haa ta'u kana keessa yoo keesse shaanxoonni kun si faana adeemu jechuudha. Sirraa addan ba'anii xiyyaara keessa taa'u jechuudha. Asitti immoo
maallaqa nama fattashu yoo jettaniif maallaqa isin fattashan yeroo ati shaanxaa waan harka keerra jiru hundumaa meeshaan irra taa'u jira. Meeshaa wayiirra naqxaa naannoftee dhaqxee fudhatte jechuudha. Meeshaa wayiirra naqxaa meeshaan suni ni fattashama jechuudha. Yeroo fattashamu sana meeshaalee orkaa ta'an kanneen akka meeshaalee daanjirii yaani waan miidhaa xiyyaara keessatti miidhaa namarra geessisan kanneen akka sikkiinaa haaduu jechuudha. Wantoota qara qaqqaban summii adda addaa yoo ta'e yoo baattee jiraatte bichaa wanti sitti iyyee si qabsiisu wayii jira. Sitti iyyee ni si qabsiisa jechuudha. Achumatti hin qabamtaa bani siin jedhu fedhii isaaniitiin fedhii keedhaan bani siin jedhu malee dursa shaanxaa keetuu hin banani. Banii waa'ee kana keessa jira wanti orkamaa ta'e kana keessa jira bani siin jedhu jechuudha. Yeroo sana hin bantaa hin fattashu kaameraan hin jira jechuudha. Warri hojjetus achi keessa kaameraan hin jira malee maallaqa kee shaanxaa xiqqoo keessa yoo keessa isa iddoo sana keessatti siin fudhatanii ofii keetii immoo boodii cheekiin jira. Boodii cheekii sana keessatti atis qaamni kee guutuun hin fattashama jechuudha. Wanti daanjirii ta'e yoo of harka oksitee jiraatte rifeensa keessa caammaa keessa akkasuma xoxumaajaa paantiiwwan kana keessa waan daanjirii ta'an yoo oksitee baattee jirta ta'e hin sitti iyyasiinis yeroo sitti iyyuu sana si fattashu jechuudha malee birriin sittiin iyyuu birrii kee baattee darbuu hin dandeessa. Biyyatti immoo namni nama fattashu hin jiru. Sababiin isaa asitti cheekii taatee dabartee jirta waan hunda faasiliitii hunda guuttee jirta waan ta'eef biyyatti wanti si harkaa fuudhamu hin jiru. Hamma kana baattee dhufte jee namni si harkaa fuudhu hin jiru. Asitti cheekii taatee dabarte jennaan wantoota ooverii ta'an hin qaqqabatin kanneen akka moobaayila baay'ee kana hin qabatin malee akka nama tokkotti sadii moobaayilii 4 dabarfachuun numa dandeessa jechuudha. Birriillee hanga barbaadde 5,000 6,000 hanga 10,000 baattee galuu ni dandeessa jechuudha. Inni biraan immoo gaaffii inni biraa immoo jechuudha. Abee ati maallaqa ni sharaftaa yookiin immoo ni ergitaa kan jettan baay'een keessan jirtu. Ani akkuma keessan mana madaamiin ejjedha. Kallattii ittiin ergamu takkaallee hin beeku jechuudha. Sababiinsa hin ergu ani ofii koo waa'ee sharafaa haa odeessu malee namaaf hin sharafu jechuudha. Kana ta'uu beeka. Dabalataan immoo lakkoofsa kee as jala nuuf kaayii kan jettan immoo lakkoofsi kiyyaa ani namaa dawwaluu hin danda'u. Itti guutuu dhiisee ofuma koo badii jechuudha. Badii mataa koo ofittummaa kaardii guutuu dhiisee yeroo hedduu waayifaayi waan hin fayyadamuuf siimiin koo narraa cufame jechuudha. Siimiin koo cufameetiin ani kanneen imoo biyyarraati kanan imoo biyyarraa fudhadhee ittiin banadhee imoo haasaa jechuudha. Telegiraamii imoo warreen kana lakkoofsa biyyaati. Yoo lakkoofsa biyyaa isin ilaalle immoo kallattii yeroo dawwalamu nama sana jeequu danda'a jechuudha. Kanaaf sodaadhe namoonni anaan buruurii dhimmaaf yookiin immoo yaadaaf na barbaadan immoo karaa feesbuukii koo abeeloof jechuudhaan na barbaada. Isiniin jedha yoo abeeloof jettanii na barbaadan feesbuuk maqaan isuma yuutuubii irraati piroofaayiliin illee isuma yuutuubii irraati akkasumallee haayii toon taane ergaa qabdan kanaaf si barbaade yoo jettan battala isinii deebisuu danda'a garuu haayii waan akkasii hin deebisuu jechuudha. Inni biraan immoo biyyoota jirtan keessaa walitti himaa yeroo fakkeenya koomentii jala jijjiranii maaluu nama maallaqa erguu jettan nama beektan waliif qoqqooda. Akkasuma Saudii keessatti obboleettiin tokko immoo Saudii keessatti yoon birrii 1,000 erge dhaggeeffadha. Yoon 500 erge 50 narraa kutata. Yoon immoo 1,000 erge 100 narraa fudhata. Mashwaara kan jettan jechuudha. Koottaa na gaafadha anaan. Koottaati namoota mashwaara 100 isinirraa fudhatu koottaati natti hima anaan jechuudha. Isin gargaaruu nan danda'a. Namoota mashwaara akkuma nama tokkotti 50 isinirraa fudhatanii isinii ergan. Yoo mana teessanii ergitanis haa ta'u yoo immoo akkasuma akkaawuntii isaanii irra teessanii ergitanis haa ta'u warreen kuni namni 50 ol nama harkaafuu taaskii yookiin immoo mashwaara tasumaayyuu hin jiru jechuudha. Akkaataa baay'ina maallaqa isaanii nurraa fudhataa jiru kan jettaniif asirraa yoo dhuftanii nama isinii barbaaduu nan danda'a jechuudha. Maaliifi namoonni tokko dhugumatti 100 faa nama harkaa fudhachuu danda'u. Inni biraan immoo wanti ijoon tokko waan isin irraanfachuu yookiin dagachuu hin qabne tokko jechuudha. Maallaqa keessan gaafa daldalatti kennitan madaamii keessanitti himaa amansiisaa gadi ba'a konfiidensiidhaan yaani sodaa tokko malee itti himaa bilbila keessan qabadhaa itti baha. Zim jettanii itti laattanii ol manatti hin fiigiina.
namicha itti laattan sana suura kaafadhaa. Makiina taalgaa inni itti dhufee isin harkaa fuudhe sana taalgaa kaafadhaa. Makiinaa sanaan qabamuu danda'a. Yoo sarraafa ta'e arabnu isinii qabsiisuu danda'a. Sarraafa taanaan arabatti himtee itti laatta yoo taate arabatu sii dabarsa silayyuu. Sarraafarra yoo dabarsite ati dabarsuu hin dandeessu waan ta'eef kan sii dabarsu araba keeti yoomiyyuu taanaan. Yookiin immoo baankiis yoo deeman arabatu ansaan irratti akkaawuntii isaaniitiin biyya kana keessatti sii dabarsa waan ta'eef akkaawuntii isaa sana feekii isaa otoo hin taane oriijinaala suura kaasee nama sinii ergetti malee maallaqa keessan hin laatina. Namoonni tokko tokko maqaa isaanii fi maqaa isaanii otoo hin barreessin lakkoofsa qofa sinii barreessu. Guutuu akkaawuntii isaanii achirra kan jiru akkaawuntiin namaa beektu miti buukii biyya kanaa jechuudha. Akkaawuntii sarraafaa biyya kanaa beektu waan ta'eef suura guutuu isaa yoo isinii ergan malee akkasumatti waraqata irratti barreessanii kanarratti galchi yoo isiniin jedhan tole hin jedhiina. Guutummaa isaa argannaan namichi kun maallaqa kee fuudhee bakka tokko deemuu hin danda'u yoo siqin. Namoota baay'eetu maallaqa narraa fudhatee har'a immoo na jalaa kaasuu didee bilbila narraan kaasuu ji'a meeqa harka fixee naa deebisuu didee maallaqa koo naa ergu didee warri jettan jechuudha. Sarraafaasaa seeraan qabachuu qabdu araba qabsiisuu dandeessu hin qabama namichi kun. Sarraafaan isaa inni qabama. Yeroo kana inni irratti himatama yeroo himanni irratti bahamu namichi kun inni isinii qabama jechuudha. Nama immoo qaamaan dhufee isin harkaa fuudhu immoo makiinaasaa fi suura isaa kaafachu. Nama tokko maallaqa kan irratti ergitan guutummaa guutuutti suura nama sanaa beekuu qabdu. Maqaa namicha sanaa guutuu maqaa namicha sanaa isa oriijinaala isaa isa ittiin biyya kana keessa jiraatu isa ittiin sarraafaa qabu isa ittiin maqaa ittiin biyya kana gale guutuu isaa qabaachuu qabdu malee akkasumatti lakkoofsa kana irratti galchi jedhee namni kamiyyoo sin gaafate yookiin immoo annan erga maallaqa hojii gonkumaa itti illaatina isiniin jechuun barbaada. Gaafilee kana irra caalaatti namoota baay'een kan keessaan na gaggaafatanii isiniin jedha. Akkasumallee gaafilee kabiraa yoo qabaattan asumaan na beeksisaa isiniin jedha. Waa'ee sharafa kan guyyaa har'aa immoo karaa YouTube maraa ol tuubiitiin karuma YouTube koo lammaffaatiin jechuudha. Maraa ol tuubii irratti daqiiqaa muraasa booda nasiniif gadhiisa jechuudha. Achirraan dhaggeeffachuu dandeessu maraa ol tuub yoo jettan yookiin immoo sheerii koo jalaallee argachuu dandeessu. Achiin maatii taatanii itti fayyadamuu dandeessu.